turi arrabsanii caljannee ilaaluun isaa inni malee sinirraan bareedu innaan isa kana wal gorsaa deema wal sirreessaa akkas. Sini galeera tamaneeran bakka. Obsa gaaffiinsi gaafa yeroo ati jetti dhagayeera ammallee gaaffiinsi qaba. Yaa yeroo sii kenna gaaffiin koo garuu haga yoonaatti maallaqa kana kaalkuleet gootanii garee walii galtanii waan raawwattan hin qabdan wiidiyaa ta'e lafan keenya ganaa walitti funaantanii waan bahe waan irra galee hidaatu moo waan hidaatan hin qabdanuu akkam waansa waan haaraa lafaa kaasuu bocuu deemtu moo eegasii qopheeffattanii lafaa qabdu waan kan. No kuni gabaasa dhiyeessuudha. Gaaffii nu gaafattanii gabaasa dhiyeessuuf immoo koree jira. Koreedhaan gabaasa gaafatamneerraa yoom dhiyeessinaa akkamitti dhiyeessina waan jedhu walii galtee dhiyeessita malee akkanumaanii dhimma tokko keessa galtee akkamitti eenyu taatanii miiloo hojjetus walii galaa. Miliyoon dhufeera nama tokko buusaati miliyooniin nu galcha. Eenyuun buufnee galchina? Kanaafuu yeroo nuu kenna. Okay, miliyooniin galchina hin deemina miliyooniin galchina yaada isaa hubanna. Isuma miti akkaawuntichi immoo feekiidha. Yoo feekii ta'e hin darbannaa ol galchina. Ilaalaan beeka akkaawunticha. Lakkoofsa tokko barreessi miliyoon. Abaaboo darbi miliyoon abaaboo darbi. Abaaboo darbi mee miliyoon. Abaaboo darbi miliyoon. Keessaa fixe fakkaata abaaboo si qabu keessaa fixe fakkaata. Gaddaa alaalaa moodiitarri kunoo darbaa. Isadha. Isuma mataasaati. Ibsa si deebifnu ree ibsa si uma buumne kaane si deebifnu. Rakkoon qabu. Eenyutu biizii jira? Qoy ajjalaan bayinii namni biizii jirtan ofumaan hubaa. Ibsaana taa'u. Agasii fi tokko koo yaadanii amma obsaan kaasellee uduu akkuma nama guddaatti waa wayii waliin mari'adha yoo jedhe namni odiitii illee fakkeenya warri odiiteeraa iyyuu gaafa onna jedha yeroo kennaniifi yeroo inni jedhu uduu kennineefi yoo abbaa jaali jirtuu sin moo bilbila bireeditu abbaa jaali qaal tokko tibbeessu qoy jirtuu abbaa jaali sin bilbila bira dhiifama nuufa godhanu akka nutti mufanne sin deeffanna sorry abaaboo darbii amma miliyoon abumaas keessa okay ol seeneera kuno aaw miliyoonii isa sirriidha moo feekiidha garuu isuma okay okay gara miliyoonittu kala mooditaree eenyutu guddeesse akkasitti miti mooditaree taragaggaa tolee nan guddeessa lamaan guddifama akkasitti osoo hin taane taragaggu mooditarochi biratti ol guddifna viidiyoo ba'uu dandeessaa miliyoon fedha kee ta'e jechuudhumaaf. Baga yeroo jalqabaatiif eegatti dhaabaate irra wal argine miyuutii irraa bahi baga wal argine eegee dhaabaate yeroo Itoophiyaa jirtuun ala arreebsi erga baga rabbisi baase. Baga wal argine sila dhufee himatee ture mucaan kun. Thank you. Ilaa himata saamana keetti komeendu qaqqabeera. Eegaa miidhamuun barbaannu waan gaafatate. Bakka himanni erga si qaqqabe ilaa akkana sirrii malee inni dhufee mana kootti naa qabii naa maal godhi jedhu al takkaa namas qabeen beeku biyya kana keessatti anu mi'a nuun qabame bakka itti fufi. Tokkoffaa nuti abaluu irraa fedhii hin qabnu nama tokko irraa qiimii hin qabnu garee wangeelaa garee shaadaa garee akkasii irraa komii tokko akka dhuunfaatti hin qabnu waan ta'eef waan uummataati miliyoon gaaffii gaafatatee fi baddus tolus arrafamuu hin qabu. Wanni inni gaafate yaa miliyoon waan akkasiitu mudate rakkoo akkasiitu mudate. Miyuutii godhadhu simiti Mubaarik. Laan godhadhu Alex. Tokkummaa garee shaadaa waa akka nama irraan dubbattu jechuudha. Garee shaadaa birrii walitti naa qabee nyaate yoo jedhame irraan dubbattu ammoo garuu afaan isin bu'ee dhiifama. Lakki ajandaa irratti hin dhageenye bakkaati karaarra jirta waan inni dhagaan jirtu dhiisi dubbii waliin laaqaata. Alex yaada koo nu banne naaf gaafa naa galuu qaba wanti asirra miti hima oolaa miti gaafa tasgabbooftee teessee dhaggeeffattu si jala kakkanatti oye Alex mee naaf galchuu mucaalaa galeera maal ta'e Alex eshi ela baay'ee nan galchaaf obsa Mubaariki ani miidiyaan kun maal gochuu akka danda'u akkam akka waa sochoosuu danda'u
tarkaanfii kam akka fudhachuu danda'u namni kamuu jaallatus jibbus hin beeka kan uummataati koo qofa miti uummataa waliin hundoomneeti kadeemu beekamaadha kana gaafan siin jedhu garee shaadaarraa walaba garee wangeelaarraa walaba garee wangeelaa waan arrabsinuuf hin qabnu waan xiqqeessinuuf hin qabnu garee shaadaa waan arrabsinuuf hin qabnu waan xiqqeessinuuf hin qabnu garee shaadaarraa namni komii qabataanaan ulaagaasaa seera eeggatee gaafachuuf qophii garee wangeelaarraa namni gaaffii maallaqaa qabataanaan gaaffii waa'ee quraanaa waa'ee wangeelaa miti gaafan siin jedhu waan haqa isaa jechuu barbaadeetan gaafachuu danda'a himachuu danda'a nama dhuunfaas himachuu danda'a namni abaluun jedhee himachuu danda'a halkanii guyyaa irratti hojjetaa jirra sana booda namni kuni waan kana irratti tarkaanfii fudhatu taanaan dhiibbaa amma geessifnu waliin beekna beekamaadha kun asirratti dhiibbaa akkamii akka geessifnu waanuma waliin beeknu obboleessa keenya miliyoon dirribaa komii kaasee viidiyoo isaan argee maallaqni naa sassaabamee nan qaqqabne hundi waan jedhuuf arrafamaa jira xiqqeeffamaa jira amantaanis tarii irraa mulqamaa jira isatu beekaa namni kuni wama fedhe ta'u yaada isaa walabaan ibsachuu danda'a maaliif jette kunoo kanatu jira jedhee namni ragaa waraqaanis ta'e wanta ragaa lafa jiru miliyoon kottu waan akkasiitu jira waan akkasiitu mudate kanatu jira jedha malee miliyoon arrafamuu qabu jedhee nama amanuuti kana jechuun miliyoon naa jaallatuuf miti dhugaadha waan ta'eef hin jedhe malee miliyoon maa himatee caala miliyoon sirriinuu wanti kun asitti bade asitti toleera kun as ga'eera kun achi hin geenye miliyoon akkasii jedhamee amansiifamuu qaba miira jibbiinsaa lallabuun gaarii miti jechuudha miira jibbiinsaa keessaa baanee yaada namaa hubachuun barre ilma namaatiinis akkuma isin sammuu qabdan innis sammuu qabaa jechuudha akkuma isin yaaddan innis yaada jaalala labsuu danda'uudha qabna jibbarraa fagaannee gara jaalalaatti wal waamuu danda'u qabna jechuufi miliyoon waan maallaqa gaafatamee fi har'a booda miliyoon amantaansaa akkana miti miliyoon har'a booda waan rakkate nun ilaallatu waan gaafate qofaaf kana jedhamuu hin qabu anaan akka dhuunfaatti toon isa jibbate waan akka dhuunfaatti qabnu akka dhuunfaatti lafa keenye waan namooma walitti qabnu immoo waliin hojjannaa jechuudha kanatu jira ibsa bal'aan kenne dhiifama uummata keenya miliyoonitti deebi'a namni yaada qabdan garanaa yoo jiraata utuu miliyoon hin dubbatin yaada keessan kennattu sana booda miliyoonii waliin haasofnaa jechuudha. Egaa gaafii miliyooniin gaafattanii as jira kunuu miliyoonii eebbifamu nu kabaja dhufuu isaatti anatu miliyooniin barbaade nu kabaja dhufuu keef ulfaadhu miliyoonii dhuguma obboleessa keenyaa fi maallaqa walitti qabneerra isa kanaaf immoo guyyaa adda addaatti ediitii waamneerra ammas immoo bakka miliyoon jirutti ediit goonee waan hin gaafatamne miliyoon viidiyoo kee miliyoon tu namatti jennaani lakkii jedha leeksonni viidiyoon agarsiisee waa'ee maallaqa wayyan agarsiifnani miliyoon sinimanne nuti kunoo viidiyoon argee jedheshi viidiyoo egaa agarsiifte miliyoon hawaamati miliyoon wajjiniin haasofnee yeroo nu kennaate hundumaa edit goonee ifa goona asirratti jedhee natu si barbaade miliyoon si galee mitiire kanaafuu yeroo nu kennamennaan editii goonee editii ta'ee jira waan ta'eef waan hundumaayyuu yeroo nu kennaate hin dhiyeessina meeqa funaaname meeqatu jira kan jedhu obsaa waa walii galla waan si sirreessa eddee miliyoon dhabamuutti beellamatti qabuuf turre yaada miliyoon irraa hubannee kaanee waa'ee beellama keessanii dubbanna amma ka beellamaa warra nu darbite miliyoon yaadni isaa maali waan jedhu gaafannaa tarii miliyoonni dogoggoreeyyii maallaqni hundi nan qaqqabne jedhe moo sababuma maallaqa kennee farraffamee jibbamee nama keessaa bahe moo gaaffiin isaa karaa nagaan deebi'uu hin danda'u waan jedhu ganaa waliin gaafannu ta'a utuma maallaqni kun bu'eera ta'e maallaqni kun isa qaqqabus qaqqabuu baatus maallaqni kun hin nyaatamne hin nyaatamus miliyooniin afaan nagaatiin deebifamuun hin danda'u utuu hin lolamin utuu hin arraffamin deebifamuun hin danda'u waan jiru kan isinii waliin ilaallu ta'a booddee innis waan dubbatu qaba Aleksitti fuuf. Galatoomi miliyoonii fi miseenjaraan bilbilaan ture akka carraa daataan saabanaan ture fakkaataa waamu kaleessa gaafa amantiin keenya tuqamu wanta walitti dubbannu walitti dubbachaa ture gaafa haqni namaa jallatu garuu fedhu peentee haa ta'u fedhu ortodoksii haa ta'u fedhu musliima haa ta'u haqa duuka deemna sababa kanaatiif har'a gaafa namni miidhamu miliyooniin kaleessa amantii keenya gaafa inni tuqu yoo jechaanis gochaanis itti darbaa turre har'a immoo gaafa haqni isaa jallatu gaafasis waan hin deeggare dubbachaa turre jechuudha har'a tokkummaan kaleessa gaafa amantii Islaamaa tarrabsitu mana tokkummaatti wal geenyetti abukaatoo bituudhaaf deeggarsi godhamaa ture. Har'a garuu haqa amantiitiif sun har'a immoo dabareensi geenyaan haqa keetiif as dhuftee kun kan waa'ee ODTtiin wal qabatee maallaqni walitti qabamu
edit gochuu mari'achuu minaamin hin barbaachisu. Maaliif beektaa? Tokkummaa. Maallaqni walitti qabamu wanti kun ji'a 3 ji'a 4 tureera. Yoo xiqqaate. Maallaqni akkaawuntii irra galee hordofamaa ture. Teknooloojiin babal'ateera. Meeseejiitu galaa. Baalaansii ilaaltaa. Yeroodhaan daqiiqaadhaan baalaansii kee ilaaltee waan himtu. Akkaawuntiin dhimma kanaaf baname maallaqni walitti qabame meeqa akka ta'e asirratti dubbachuu waan ganaa wanti edit goona jechuun waa irraa balleessinee waa itti daballa akka jechuuti ana biratti hiikni isa. Edit goonaani wanti edit godhamu hin jiru. Waan akkaawuntii irra galeetu dhufee asitti birrii ammanatu walitti qabame birrii ammanatu bahe baasii akkanaatiif ammanatu gale miliyooniif ammana kennine jedhamee dubbatamuu danda'a malee ganaa koreen taa'ee mari'atee isa kan akkamiin ukkaamsina isa kan akkamiin shaffan kan akkamiin dallasnee isa kan akkamiin sarrasnee isaaba wal nyaachisna jedhamuudhaaf deemaadha tokko. Inni lammataa miliyoon sooshaal miidiyaa irratti paabilikii gaafate gaafii kan. Paabilikii gaafate jechuuni garee wangeelaa yookaan garee shaadaa yookaan garee wayii garee ganda wayii miti kan inni gaafate. Akka uummataatti uummanni akka dhaga'uuf dubbate. Nutis warra isa dhaga'e keessaatu. So wanti riippoorti godhamu yookaan immoo gabaasni dhiyeeffamu garee wangeelaa keessatti qofaa achitti kottaa nu gaafadhaanis hin ta'u. Maaliifi kaleessa akkuma jara sana warra garee sana keessa jiran achitti amansiisanii maallaqni irraa guurame isa guurame kanas ukkaamsuudhaaf wanti ta'e itti himamee jarri nu cabsuu fi jarri nu bittinneessuu fi adda nu baasu waan akkanaati kan dubbatamu gaafii akkanaa gaafattu si galeera. So warri kun yoo dhuguma qulqulluudha ta'ani haqa qabu yoo ta'an dhugaatu harka jira yoo ta'an birrii walitti qabame amma yoo wanaa akkamitti hodiitiin godhin akka miliyoon hidhaarraa baheen irraa miliyoon maqaa keetiin siif jecha qarshii hangana walitti gurre qarshii hangana baasne kanaaf baasne qarshii hanganatu nurkattafe isa kan ammoo kuno jedhanii maaliif ittiin kennin amma wana amma gaafiin kun irratti ka'utti maaliif eegan kun mataan isaa dogoggoraa. So wanti edit minaamin godhamu hin jiru. Qarshii akkaawuntii irratti galee ibsuudha baasii ba'e ibsuudha. Koreen wal gahee ganaa mari'atu hin jiru jechuu barbaadeetani. Thank you. Dubbatiin Aleeksi waan ati dubbataa jirtu kana waan hin Sinee miliyoonii carraa kenninu obsaa. Maaliif jecha beekaa? Walii deddeebifamnaan tartiiba. Walii deddeebifamnaan nu jalaa fagaataa. Yaada inni kaasaa jiru yaada faallaa. Amma miliyoon irraa yaada fuudhiitii waliin. Nana cuccina yaada kun ibsadha akkon. Yaada miti jechuun miliyoon irraa utuu yaada fudhannee jalqaba jechuudhaaf. Irri miti dogongortee taa jechaa jirame ko Aleeksi taayee ko. Kunoo nuti arragaan qabadee isin biran taaramni akkuma nagaawattan kan biraa qabate ishee Okay, waa sitti ayyee obsaa naa obsi. Okay, miliyoon sagalee koo sirriitti sitti dhaga'ama. Jira miti Aleeksi sagaleen kiyya jira miti Aleeksoo. Okay, wantan baay'ee gadde tokko maqaa keetiin maallaqni hedduun funaanamee uffata waan bitattuun dhabdee obboleettiin kee tokko doolaara 200 maallaa arginaanan uffata bitadhe jettee akkan dubbadhu sababa kan na kaakaseessuun sana maqaan kee bahee maqaan kee miidiyaa irratti miliyooniin maallaqa walitti qabnaa jedhamee hundaa'amee namoonni hedduun irratti hirmaatanii maallaqa sana namoonni hedduun irratti hirmaatanii garuu waan uffataan bitadhu dhabee obboleettii kootii tokkotu biyya Ameerikaa irraa maallaqa na arginaanan uffata bitadheette baay'ee gaddee sababnan gaddeef maqaan ilma Oromoo tokkoon daldalli guddaan daldalameera jedhee waan amaneefani. Daldalli guddaan namni ittiin daldalateera. Nama kana maallaqni funaanamee akkamitti namni kun waan uffataan bitatu iyyuu dhaba. Birrii Itoophiyaa irraa addeeffadhee waan akkaawuntii irraa qabu nyaadha jedha. Maqaa isaatiin utuu funaanamu waan jedhu akka obboleessa tokkotti sii gaddeera. Namni dogoggora eega dogoggortee kaate immoo dogoggora isaarraa waa hubata. Dogoggortee kaate immoo akkati miidhamtuun hin barbaadu. Sagalee kee olii gad oofamaa dhageenye utuu maallaqni sii funaanamee jiru osoo namni immoo maallaqni funaaname kuni maallaqni asitti bahe miliyoon namni amma kanaa waadaa galcheera namni amma kanaa waadaa hin galchine miliyoon jedhee namni sitti mudhabamee gaafatti arrabaan keessummeeffamte akkati dubbattetti amantaa sirraa mulquu namooma sirraa mulquu arraboota garaagaraati kanan dhaga'e jechuudha. Kanaaf miliyoonii gara yaadaatti darbina maallaqa kee kana wanti si qaqqabe jira akkuma himatte sana moo namatti haarte himatte moo
Imannaan kee sun imannaa sirriidha waan jedhu irraa kaatee waan yaada kee dubbattaa jechuudha dabaree sii kenneera. Thank you. Tokkummaa galatoomi dhugaa ati nama qoosaa miti ati musliima qofaaf nama dhaabbate miti ortodoksiidhaaf illee dhaabbatteetta waaqeffataatiif illee dhaabbatteetta pirotestaantii yookaan pheenxeef illee nama dhaabbatteetta akkuma waliigalaatti Oromoo irra darbee saba biraatiif illee nama furmaata ta'uu danda'udha. Baay'ee abdii guddaatu na keessatti horamee jira. Otoo wanti kana caalu ta'e illee eenyu namni tokko akka miidiyaa kee kana jalaa hin baane eessatti illee miliqee akka hin baane abdii guddaatu jira. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame jechuudha. Ofiin hin boonan bakka miidiyaa kee kana nan boona. Miidiyaan kee kun jajjabeeffamuu qaba. Haa ta'u iyyuu malee akkuma beekamu kanaan dura obbolaawwan koo ijoollee musliimaa ta'an walii wajjin walitti bu'iinsa akka ture beekamaadha. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqeera, quraana arrabseera, hadiisallee arrabseera, Allahillee arrabseera. Haa ta'u iyyuu malee murtii yookaan adabbii karaa seeraatiin natti dhufeen waan natti dhufe hunduma fudhadhee eeggan ofitti murteeffee booda mana hidhaatii akkan xumuree ba'een dhiifama jedhee uummata musliimaa mara biyya alaa fi biyya keessaa kan jiran musliimota addunyaa kanarra jiran hundumaa dhiifama gaafadhee dabalataanis faxaarii yookaan Allah dhiifama gaafadhee kanaan booda amantii kamii wajjin nikiikii yookaan tuttuqqaa akkan hin qabne ifatti baasee jaalalan quraanaaf qabu, jaalalan hadiisaaf qabu, jaalalan islaamotaaf musliimotaaf qabu, kiristaanotaaf qabu, wangeelaaf qabu, hundumaaf qabu ibsee kamirraallee bilisaa akkan ta'e godheera. Haa ta'u iyyuu malee birriin funaanameera, eeyyee funaanamee tureera. Haa ta'u iyyuu malee obsaan kunoo kophaasaa ta'e. Obsaa irratti wanti hundumtuu kan jigee jiru waan fedhesa ta'u obsaa warri kaanoo hin miliqu jela hin dhokatu waajiin faa hin miliqu gammee yookaan joonii kan jedhamu hin miliqa obsaan qoy akkam of godharee warri kaanoo jala miliqu inni kophaas akkamitti hojjechuu danda'are maaliif miliqu hawwii jireenyaa kan jedhamtu gaafadhee birrii funaaname odiit godhaa jennaan ganaa liqiinsirra jira ammayyuu. Birriisa 50,000 kan kaffaltee baate waasi ganaa kaffaltaa dhaan jette. Isarrattis ganaa dabalataanii ganaa ofirraa cuftaa. Liqii namaatu nurra jira. Maqaa birriiyyuu maal hojii kaaftaa? Eenyutu waa'ee birrii dubbadhu siin jedhee afaan kee walitti qabii naan jette tajaajiltoota warra dhufee na jala dhufee tajaajilu kunoo ibsaan jira. Ibsaadhaan maal jetti akkamitti mana miliyoon dirribaa dhattee tajaajilta harreetu harree jala taa'etti hawwii jireenya harreetu harree jala taa'etten ibsaadhaan kuno dhaggeeffadhu isin ittiin hima baay'ee mooraaliin kona tuqame faarfannaallee maaliif faarfattanaan jette waan garaagaraallee maaliif dubbattette akkani waaqan kadhanne baay'ee na godhamee ture jechuudha baay'ee dhiibbaa gurguddaatu narra gahe jechuudha waajiin illee akka dhiibbaa gurguddaan narraan gaha ture. Arrabsoonni na arrabsaa ture nyaata nutu si nyaachise biddeen nutu si nyaachise kanaan dura biddeen nyaachaa hin turre yeroo musliima keessa turen biddeen nyaachaa hin turreen haa ta'u iyyuu malee udaan nyaate wanta naan jedhamuuf an udaanis hin nyaanneen haa ta'u iyyuu malee jedhamu nutu biddeen si nyaachise jooniin ikkoo kaleessa dhufe nutu biddeen si nyaachise naan jedhe deebi'anii na tuttuqan deebi'anii madaa konatti kaasan birriin funaaname obsaan kunoo naa dawwaleera ediit goonee sitti himneedha garuu kophaa saumaa gochuu hin danda'u warri kaan hirkaa miliqaa jiru hirkaa baqachaa jiru wanti isaan miliqan kuniif immoo naaf hin galleen waan bakka kan wanti jiru jechuudha malee dugda duubatti deebi'uun barbaachisu uffata immoo kunoo naa bitaniiru uffata kanallee isaantu naa bitee surree tokko naa bitaniiru paantii lama naa paantii tokko naa bitaniiru achi deebee saamunaa sadii naa bitaniiru kaalsii lama naa bitaniiru kanaachi caama siliipperii tokko naa bitameera dabalataan wanta jijjiirradhu waan hin qabneef immoo obboleettiin kiyya tokko kan jirtu Ameerikaa irraa maqaa ishee dhahuun barbaadu maqaa qoldha'ii wanta jetteefi
Doolaara 200 magaalaan uffata ispoortii lama ittiin bitadheera. Mana kiraa illee isuman kaffaladhee ammallee kunoo yookaan nan qaban jedhu yookaan hin qabu jedhu miliyoon dirribaa godaanaatti ba'uufan amma. Miliyoon dirribaa of ajjeesan utuu hin ta'in ansanamni sobii of ajjeesan jedhan of hin ajjeesan. Of hin fawwan oolan miqaa godhee nama nafuse naafuusu godaanaa irratti ba'uufan amma bakka miliyooniin yeroo inni karaa dura ciisu argitu biqeessanii daagalatooma waaqayyo fi nama jaalala nama kabaja gaafachuun barbaade. wayye. Waasi gaafachuun barbaade qarshiin siif walitti qabame qarshii miiliyoona 1.5 akka jiru odeeffannoon jiru. Miliyoonni 1.5 si qaqqabeera. Akkaawuntii irra galeera waan jiru barreeffamni garaagaraa na ergamaa ture. Ijoolleen kiristaanaa hedduun na ergaa turanii. Miliyoona 1.5 maallaqa Itoophiyaatu walitti qabamee jedhan. Odeeffannoon kun akkami si qaqqabeeraa maallaqni kun? Obsaa miliyoonni nan gaafadhe. Obsaa miliyoonni qaqqabeeraa qoy. Miliyoonni qaqqabuun gaafadhe obsaa. Sagaleen kun jiru. Anaaf isa walitti kenniiti. Miliyoonni nan gaafadhe qaqqabe moo hin qaqqabne obsika qaqqabe moo hin qaqqabnedha. Eessaa fidanii tokko qabxii shanati tokkummaa kana isaa dhageessedha amma gaafiin kun. Ragaa baasitii gaafadha. Kan isin odeeffannoo fudheen gaafadhe miliyoon natti himanne odeeffannoo garee keessan keessaa namoonni icciitiin dabarsanii naa kennanidha. Abaluu jechuun barbaadu qarshiin miliyoona 1.5 qarshiin Itoophiyaa akka sassaabame odeeffannootu jira. Miliyoon qarshiin miliyoona 1.5 maallaqni Itoophiyaa wanti si qaqqabe jiraayi. Aboon mijimaaf ta'e maal taate obsaa? Isa walitti dhiishi. Akka gootanii amma jechuudha baasiin isinitti hima baasii bahee wanta ittiin baase wanta bahe hundumaa isinitti himu. Koree sana fiduu dandeessaa ammati. Oyi baasiin baase amma isinii baasiin baase dubbadhu amman baasii bahe dubbadhu. Beekuu wanti tokkummaan gaafadhaan inni loon dhufe. Odeeffannoo jedhamee jedhe odeeffannoo argate irraa gaafatanii qulqulleeffachuudhaaf ganaa isinitti deemamaa ramaaf jarjartu isin. Nutis ragaa isin Miliyoonni ko ediitiin taane birriin kuni obsaan edit gona jenaan jechaa ture. In arganne jechaadhaam Alex. Kanaafuu yeroo nuu kennaan jedhe nuti isa gaafadha. neetworkiin keenya hojjetu maanni neetworkiin keenya hojjetaan jiru moo tokko. Bilbila takka goggoguu ta'e waan isaan wallaalee Xiqqoon kukkutaa kan tokkummaa Alexo akkasaa ta'u. Ilaa akkas godhi tokkummaa. Jaarektii miliyoon dirribaa gaafachuun dur. Birriin akka miidiyaadha waan ta'eef miidiyaan immoo waan barbaade gaafachuuf mirga qaba. Waa'ee nootti biiliyeen miidiyaadha baqa miidiyaarra jirra gaafachuu qaba. Garuu ragaa dura isa kennameef osoo hin taane obsaatiin akka ragaa odeeffannoo argadhetti miliyoona 1.5 sassaabame jedhame. Hammi kun sassaabameera jedhiiti obsaa gaafadhula. Obsaan hin sassaabamne jedhamiti miliyooniin immoo meeqatu si ga'ee jedhiiti akka kanatti ade. Isa sana adeemsa sirreessuu fi kan ture tokkummaa. Obsaan itti hafuuf wayyee. Qoy ilaa tokkummaa obsaa qoy. Tokkummaa gaafiin gaafatamuu qabu. Obsaan itti hafuuf ayyee itti hafuuf obsaan. Obsaa dhagaartamti ilaa. Miliyoona 2 jedhamuu danda'a akka odeeffannootti 3 jedhamuu danda'a 1 jedhamuu danda'a. Isa kana kan qulqulleessuu danda'u isin. Qarshii maqaa yeroo miliyoonii dhame sana sababa hidhamuu isaatiin wal qabatee qarshii walitti qabdaniitu.
warra qarshii sana walitti qabuu fi koree deeggarsa sanaa keessaa adda dureen sidhaa jedhame. Ati qarshii meeqa akka walitti qabame waliigalli isaa tokko. Achi booda baasiin bahe yoo jiraate baasiin baafame. Qarshiin akkaawuntii irratti hafe yoo jiraate hangana tafe jechuu dandeessa yoo ta'e isa kana utuu ifa nuu goote. Thank you. Okay, dabalataan ammas Alex utuu naasaan Alex eegaleen kan naqaa kan deebisa. koree waan kana waliin funaane obsa al tokko koree waan kana waliin funaante waajiin nu arrabsee bahe waajiidhaan alatti nama arrabsoottaman hunfeen waan ta'eef qobaa rakkataara waan jedhu kaasee ture miliyoonii yaada isaa fudhadheera. Koreesii waliin maallaqa kana funaane akka kabajaan Joon nama jedhu maqaa kaasee ture. Nama si waliin funaane akka waamtu kabajaan si gaafannaa waajiin garuu arrabsoo irratti waan fuulleffatuu fi isa deebii jechuudha. Itti fufee obsa. Kunoo miliyoonas jira. Moodiitarii Jooniin galchaa itti fufee obsa. Yeroo anama kanis gaafadhu anammas irratti waan hundumaa amma sassaabame amma galee ammatti ba'ee isteetimentii baasee miiliyoon wajjinii fi warra koree sana hundumaa editiin godha yeroo naa kennedha. Sana booddee miiliyoonis kan hin gaafadhu waadaa uummata irratti kan hin galu inni miidiyaarraa dhageessanii kunoo kan inni miiliyoon gaafadhu miiliyoon akkuma hin beekta waan ta'e waaman ture yeroo garaagaraatti ammas waamee isteetimentii fidee baasisitti baasnes galii ta'e hundumaas ifa sii goona yoo barbaadne sirra tebbeessoo kaawwadhu tokko Aleeksi kaawwadhu kanaaf yeroo naa kennaa sin jedhan ammas irratti haasa'uun dura maaliif akkasuma waan dubbatamu miti kanaafuu as keessa nama kennaati risitiin lafa jira miiliyooniin gaafachaa jira yeroo naaf kennamu gabaasa qulqulluu gabaasa isiniif fida malee waayiditti keessa hin galinaa miiliyoon amma waan sawaan hin dhageenyeef kanaafuu dhimma kana akkanuma siin gaafadhan kana. Akkamitti diit gootanii waan baankii irra gale hin beektan akkamitti diit gootanii diit goonee finnaa akkas goonee finnaa yaada jedhu akkamitti kaaftu waan Aleeks isinii yaada gaarii kaaste baay'ee gaarii kun gaafii bareeda kan irratti funaanne nuti birriin achirra galu birrii adda addaatu gala kan miiliyoon immoo riisitii namni galche hundumtuu guruuppii keessatti galcha. Birriin galu hundumtuu guruuppirra jira riisitiinsaa. Guruuppirra waan jiruuf guruuppii sanarraa namni kamuu abbaan barbaade as keessa nama naa kennaati. No, online irrattis funaanaa turtanii kabajamoo sirreeffama. No, sirreeffama. Online ila asitti wal dhaateensaa asitti waa wal dha'uu nu bannaa jechuudha. Waliin dha'uu Online irratti saniin ija kiyyaanan argee jettee osoo hin taane maallaqa funaanaa turtani. Namni waadaa galee. Obsa. Wayi kasii tokko na dhaggeeffadhu. Namni waadaa galee riisitii erga dhaggeeffadhu. Yoo Aleeks yoo waadaa galee riisitii erga. Riisituun immoo guruuppirra taa'a. Tokkoon tokkoo riisitii hin banne waan ta'eef. Riisitiin sun lafa jira waan ta'eef ani edit godhee lafa kaa'eera. Akka mataa kootiitti akka odeetara keessoo fi alaatti taa'ee jira. Garuu dhaggeeffadhu. Ammas na hubadhate. Namni gaafa waadaa galee riisitii erga waan ta'eef riisitiin lafa waan jiruuf riisitii sana si wajjin teenyee edit goone nama kaawwadhaati miila wajjin naa kennaati yeroo sana immoo gaba siniin fida kanuma siniin jedha xumuree ergama kooti. Okay, gaaffii biraa riisitiin fudhataman ta'u. Ayyee miliyoonitti fufi miliyoon sii kenne ayyee dubba baqa waan dubbachuu jettee garuu gaaffiin qaba garuu. Qoy waa tokko dubbadha jechuudha. Ishi tibbeessootti fufi miliyoonitti. Ani waan haarawaa jechuu barbaadeeti miti waanuma amma saaru kana yeroo tokko feerima godhaatuma amma akkasii walottarree akka wantoota illee oduu ta'uu baate egaa yeroo naa kennaa jedhee achiin booda gaafilee amma akka tokkummaan kaasaaru kan booda oduu jala kaafne tariitii amma akkuma miliyoon jedhe inni kophaa jira obsaanii tarii namoonni isa wajjin jiran jiru koomentii adda addaallee kabarreessaa jiraniif jiru. So isaanuma wajjin mari'atee yookaan waan dubbatu qabatama boodallee gaafiin kun nu jalaan badu amma mootummaa gaafii tokkummaa gaafii amma gaafattu kana nu boodallee nu jalaan badu
Alex illee gaafii amma gaafannu kanni booda illee nu jalaan badu waan ta'eef eegatu tuqamuun isaan hafne eega yeroo naa kennaa jedhee eegamee gaafa dhiyeessu Alex akkuma amma responsibility tokkummaa atummaa nu fudhattee waan beekaa waan kana wanti eegatu tuqamee booda nama afaan dubbannuutu nu jalaa bada waan ta'eef obsallee tole jedhee fudhateera waan ta'eef akkas goone akka yaadaati. Jechuun yaaduma keessa kee jira dheessuuf hin jedhe. Thank you. Tibbeessoo yaada kee irratti waa jechuu barbaada. Obsaanii herreega yeroo sana galaa ture odiitiis akka dhuunfaatti of hirkaan qabaa jedha. Gaaffii uummanni kun asitti gaafachaa jiru akka dhuunfaatti erga of hirkaa qabaate utuu garee hin mariisisin asirratti yoo ibsa dhiibbaa irra ga'utu jira. Nama gama sanaanis haa ta'u nama dhiibbaa irraan ga'utu jira moo maal rakkoo qaba? Iftoominaaf yoo ta'e ofii isaatii herreega sana hin beeka hanga walitti qabame hin beeka erga ta'e. Baasii bahu hunda sordofaa ture erga ta'eeti qarshii walitti qabame hangana baasiin bahe immoo hangana baasii sana keessa galee zirzirii isaa yoo dubbachuu baatellee yoo asirratti dubbate dhiibbaa irra ga'utu jira yoo dhiibbaan jiraate dhiibbaan irra ga'u sun karaa kamiini kanaas utuu beekne wanta akka waan yaada kan kee waan mormuun qabu ani uduu jiraatee akkasitti dhiyaatee qajeelaadha yoo tarii ammoo inni yeroo naa kennaa waan jedhaaruuf jedhan waan inni yeroo naa kennaa jedhaaruuf uduu akkasuma goonee eega jalqabame uduu kompleksii ka goone jaalaa uduu akkasuma fala dhoofne jechuun jedhee itti fufaa bakka. Yaada Alex irratti Tibbeessoo waan qabamasi maallaqni galaa ture risiitiin jira inni sana akkaawuntichara maallaqni biraas galaa ture waan jedhu kaase jechuudha. Ammas keessatti rakkoon uumamuuf deemti jechuudha. Yeroo sana gargaarsa miiliyoon qofarra waan turameef maallaqni alaa galuu kanuma miiliyoon. Obsaaka sirreessaa maallaqni yeroo sana galaa ture miiliyoonuma gale. Asiin kaabaanis kottaa kibbaanis yoo dhuftan yeroo sana kan gale risiitiin isin biran geenye miliyoonuma gale. Gaafa isin gargaarsa eegaltan akkaawuntii sanarra maallaqa meeqatu jiraa qofadha kan barbaadamu. Ragaa evidensii guyyaa isaa waliin jiraachuu qaba. Baaftanii guyyaa akkasii akkaawuntii kanarra maallaqa amma kanatu jira. Eega gargaarsa miliyoonii funaanuun eegalinitti. Sana as gidduu amma isin gargaarsa gaafa miliyooniin walitti isin eenyu ta'utti deemtanitti maallaqichi kan miliyoonii jechuudha. Kan irra galaa ture. Wanti isin irraa qooddattan hin jiru jechuudha. Kana hoo akkam jetta obsaa? Miliyoonii dubbachuu barbaadaa irratti fakkaata. Na guddisme. Na guddisi. Namni isa miliyoon jedhee isa appuruuf ni godhan ila. Fakkeenyaaf na guddisi. Moodiitarii guddisaa miliyooniin biratti guddisaa moodiitarii. Miliyooniin dhugaa ba'alaa kun amma meeyi sadiidha. Sirrii moo sirrii miti? Meeyi sadiidha kun? Kan nu agarsiisaa jirtu maa inni? Miliyooniin deebisaati Alex. Miliyooniin biratti guddisaa gaa'is. Meeyi meeqa kun Alex? Ifa nuu godhi ka waan guddisaa waan agarsiisaa jirtu kana ifa nuu godhi. Ifa nuu godhi ka wanti. Guyyaa isaa qofa naa laali. Guyyaa isaa qofa naa laali. Alex naa laali guyyaa isaa meeqa? Ragichi kan maali? Kan maali ragichi ifa nuu godhi? Ragichi dura naa laali agarsiisee ka'e gaafannaa kun. Echi meeyi sadii. Meeyi sadii bara meeqa? 2026. Eeshi. Amma miliyoon waan dhugaa jedhee jechuudha laala. Dubbis yoo barbaadani koo editiidhaaf waaman tureen. Inni miliyoon jedhe editiidhaaf waaman tureen. Meeyi sadii irratti jechuudha. Waan soban qabne. Kanaafuu editii waaman turee. Editiin godhamuu qabaa. Kan biraa sin agarsiisa shashanjaa kan hin waame sin agarsiisa. Koreen immoo biizii garaagaraa waan ta'eef hin argamne. Haqa isaadha. Malee waan tokko isin gowwoomsuudhaaf miti. Keenya ifa. Mucaan amma waan beeku waan koo yeroo dhaban jedhe malee mee sadii miti aggooti 30 kan hin waame jira. Dhugaa nuti waan tokko lama asitti waan tokko nuun godhu somni. Maaliif hin dhiyaatin warratti waamta sun maaf dhiyaachuu didan? Maaliif hin dhiyaatin? Maaf dhiyaachuu didarre? Meeyi sadii jechuun juunii torba. Isa dhiisi bakka aannan dhiyeessaa dhaggeeffadhamma waa tokko naa galaa. Murtoota muraa dhaggeeffadha. No gaafati waamtu sana rakkoon dhiyaachuu dhabu maali gaafa sana? Isa akkamitti aanatu gaafata malee isin itti dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu sana deema murtoota muraa. Aanamma yeroo naa kennaati miliyoon biratti. Waamtee rakkoon isin gidduutti. Rakkoon nu gidduun jiru yeroo dhaban. Yeroo dhaban. Maaliif? Yeroo dhaban. Har'a meeqa guyyichi meeqa Alex har'a ji'a tokkoof bultii 4. Yeroo dhabani jarri dhaggeeffadhaa dhuguma dubbachuuf illee keessa guyyaa tokko dhabani obsa. Yes dhaggeeffadhuuf ta'e namaa qasatana nu si shawwaduuf miti miidiyaa irra jirra waan ta'eef yeroo waan hin jedhee fadha gaheera kan ammaa isinitti agarsiisa kanaafuu yaada xumuraan dubbadhaa yeroo naa kennaati kan biraa sagalsuun hin danda'aman guyyaa ammoo waama
yeroo waan dhabe hin arganne kanaaf walitti qabee waan hin qophaa kee edit godhee Fakkeenyaaf mee waa si gaafa utuu ati gara xumuraatti hin deebi waa si gaafa. Fakkee no waan si gaafa mucaa'uun ilaa miliyoonii amala nurra adda ta'e qabaachuu qaba. Waan maallaqa kana gaafateef hoggansi keessan jechuun namni garee kana keessatti hirmaate arrabsoo fi yookaan mucaa kana mana isaan galinaa jedhamee warri garee kana irratti hirmaatan utuu maallaqa isaa kaalkuleetiin godhin herreeganii kana godhanii ofirraa hin baasin mana isaan galinaa mazmuriin dhaggeeffatinii jedhanii labsii baasaa turan utuu maallaqa isaa herreeganii ofirraa hin galchin mana isaa maaliif galtee namni mana isaa galu arrafamaa ture mitiire maaliif faarfattu maaliif isa bira seentu okay kana gochuuf isin walitti dhuftanii qoy isin walitti dhuftanii qoy ka obsika isin walitti dhuftanii utuu wanti kun hin ta'in mana isaa hin galinaa labsii isin labsitan kun sirrii miti kottaa waansaa kana herreegnee ofirraa galchine kaanee kana labsina maan jenne akka goreessaatti itti duuluu duratti. Ate kan dhufte dhimma maallaqaa koo wanta dhimma maallaqaa gaafadhu kun waan biraadha. San nuyi mataa isa kana dhimma maallaqaa qofa si deebisa kan biraa si hin deebisan. Kanaafuu yeroo naa kan dandeessaa. Maallaqaa wal qabata. Buufan. Isa inni mana sana keessa jedhu inni kun dhiisi. Maaliif maallaqa isaa utuu galchiin ofirraa ariitanii dhaaban? Inni siyaasa biraatti dhiisisa. Buufanii yeroo naa qabuu dandeessu kanu. Buufan. Maaliif buutare? Walii galuu qabna malee akkamitti buutare? Kana laallatu kun waas bakka si laallatu kun anaa miiliyoonii fi uummata na laallatu. Ati dura kan kee fidi kan ajjeesuudhaaf jette laa. Isa keessa fidda. Guyyaa san kootu dhaabbadhu. Ajaran dubbatiin jiin tokkummaa. Alex narraa qaba. Waan dubbatte. Yakkamaa machuu hin danda'u. Yaadan kan ni fidi. Narraa qaba. Narraa qabi. Machuu hin danda'u. Seera miti. Waanuma walii galaa dubbanna. No. Waan negee Seera miti. Haasa'uu hin danda'u. Waan negee dubbanna. Waan negee dubbanna. Gaafa kiyyan gaafattan. Namni hundinuu abbaa fedhe haa ta'u. Waan negee dubbanna. Ati dhaggeeffadhu gaafa namni yaada kaasu maaliif Dhaggeeffadhu. Dhibbee sana gaansiif haa ta'u. Yaada kanadha. Waanni kuni maallaqni kun mucaa kana hidhaabaa mucaa kana gartee isa gargaara jedhanii akka gargaarametti eenyu waajiillee maxxansee ture gala mucaadhaaf akka nama akkaawuntii dabarsee tibbeessoonis ni jira. Anis naan jahundi keessan jirtani miliyooniif maallaqa meeqa kannanii kaashii kannaniif moo akkaawuntii kannaniif moo maallaqni maqaa isaatiin miliyoona 100 bu'e moo qarshii shilingii keenya Itoophiyaa Yuroo meeqa bu'e akkaawuntii Itoophiyaa jira akkaawuntii harkaa qabeessaa qaba garsiisa jedhaan yoo arraga bu'e ciree deebi'uu deema jira keenya arraga gaafattan malee akarmaan isin jedhu nagalcha dirqama kan nagalcha waan Oromoodhaa bar mucaan tokkummaa kiyya akkanaa goonu tokkummaa kiyya dhiifama. Obsaa galatooma mucaa'uun miidhamaadha gidduutti. Kanas ta'ee sanas taane miliyooniin miidhamuuf deema namni nagaa dubbatu jechuun waan inni dubbii isaarra dhaabbatee miidhuuf deema namni miidhuu gaafan jedhu maallaquma isaa maqaa isaatiin ittiin funaanee ka'ee maqaa isaa waan ittiin funaane kana immoo ifa gochuu dhabuuni amma na funaaname jechuu dhabuuni sirrii miti. Isin utuu inni gara miidiyaatti hin ba'in obsa waan jalqabaatti.